Amala dubartii si jaalattee garaa kaasaa walirraan cinne sitti hakaa ulaa harka fuuni hordoftoonni chaanaalii kanaa marti keessan nagaan keenya jaalalaa sinaa qaqqabachaa ras viidiyoo biraa walitti deebinee jirra. warreen chaanaalii kanaa faaraa taatan subscribe gochuu akka hin daganne yoo viidiyoon kun isinitti tole immoo like gochuu akka hin daganne yaadaaf keessa qabdan koomenteera nu kaa. qabaa kan ta'u kanadha innis immoo adurreeraa kana viidiyoon keenya jalqaba adurreedha haa jalqabnu. Ada sabboona ani makama jolle tiyaatin nawwaamini marraa meeqa sittima maal malee ani nawwaamin kalaas akkamitti jolle namni nawwaam heddu lankiyya nawwaam alli nawwaam guutu nawwaam atillee kana nawwaamta tayyib jolleen tee kabajaa qabdi maaltu bade karte akka turaa sanatti aleemiyye hayaatiyye nuunniyye miimmiyye naan jedhe qalbiin tiyya ijoolletti na deebiti hayaatiyye miimmiyye akkasiin jedhu barbaadu. Eshi viidiyoon keenya ni jalqaba akkuma ilaaltanidha kanaan jalqabnee adurreetaan jalqabne bineeldota naatiin viidiyoo keenya kaa biraatti haa ceenu. Gudi pastari wayo maal ta'e immoo jiigita kudu bara itti teerumteet gaafa gaa'ela isaanii qunnamti isaa gaafa godhu maqaa yesuusin jedhee jalqabe durummaa shidhame durummaan kemeerra jedhee mucayyoo gaafa gaafatu maqaa gooftaa dura maaltu dhaabateette si dhugaadha siniin jedha kutaa 12 hin dabartani. ijoolleen dubarootaa xixiqqoon abdii kutaadha. viidiyoo keenya nettaan immoo gorsadha gorsichis immoo katabaa maakkadii dhaabbatanii too zafaniin sirbitanii kan jedhudha. wal faana viidiyoo keenya laallaa madhuma viidiyoo kanaatti namni tokko akka sochoonee viidiyoo keenya sinna kan ta'u kanadha. Angirrimina edeni biraa angiraa nagabbe eedoo bakka akkana girrimina maanni isa artistoonni keenya finfinnee biyya baakoo biyya dhiigaa lafeekoo jechaato achi gaxarii kecha tuulaadhaa fi maasaa kecha dhaabatanii too zaffanessan egaa finfinnee biyya baakoo keessa ta'e katamaa maakalii dhaabatee too zaffanii zaffattu eenyu siroogi oo sirreessitan sirreechaa isinis yookiin zafanii addaamatu dhiisna galatooma siriin jedhu hundi kecha. Amiin dhageenyeerra nu bira geereenna. Viidiyoo keenya kanaan isee gama gorsaatiin baanuu qabuun gorsa nu dhaamaa jira. Gorsi isaas immoo kan akkas jedhuun nu dhaamudha. Uumaa keetti gammadiidha natti fakkaata. Kana dura laaleera waan ta'eef. Nama hundumaa gammachiisuun hin danda'amu. Namni uumaa isaatti iyyuu hin gammanne jira waan ta'eef. Viidiyoon inni taanu kun immoo dargaggoonni baay'ee sin fayyada. Viidiyoo kana daawwachuu akka hin daganne. Viidiyichis immoo kanadha. amala dubartii si jaalattee nageenya keetiif yookaan rakkina sirra gahuuf baay'ee yaaddoofti. yeroo ati dubartii biraa waliin haasoftu amala sitti jijjiirti. jireenya dhuunfaa kee keessa galuuf yaada ofiisiif qooddi. yeroo ishee hundaa siif laattee si waliin turuu barbaaddi. guyyaa guyyaan osoo siin argine yoo ooltu itti hin tolu ni aarti. wanta hojjetaa jirtu sanaaf milkaa'ina akka argattu si gorsiti. waa'ee kee hiriyoota isheetti himtee waliin haasofti. warra ishee irra si filattee waan hundaa siin mari'atti. galatooma. warreen viidiyoon kun dhugaa ta'e jettu jirtu warreen immoo sin fayyada jiraachuu dandeessu viidiyoo kana dhageessanii dhugaa ta'ummaa isaa mirkaneeffattan koomenteera yookaan lakkeedhaate
nuti gara fuulduraatti hin beekamu wanta gara fuulduraatti dhufu. Viidiyoo keenya kan biraatti haaceenu. Viidiyoo keenya nama ammoo Galaanaan Gaaromsaanii gama TikTokiitiin dhufeechaa jira. Amma gara Galaanaatti adeemnu. Dhufin jennaan dhufin jennaan erga dhuftee eeggatu leenca ta'uu beekadu waabeen dammeessitu duru maal gochuu gaaguratti seente gurguftee keessa yaabdu gurba isii tuttuqaa kana tuttuqnaan leenci nama nyaata humnattee ilaal jaalkaa onkorma kormaatu korma yaadawe utuutu korma yaadawe korma yaadawe anjaatu korma yaadawe ulamni korma yaadawe. Viidiyoon keenyas Galaanaan isa gama TikTokis naan dhufa kan jedhe gama biraatiin fuula biraatiin. Viidiyoo kanaan immoo imalli keenya gara warra Hindiitti gara Hindii deemna. Amma warri Hindii akkas godhuun nu bashannansiisu. Video keessaa otoo beeknee viidiyoo kan biraa kanan arge tokko jira. Viidiyichis immoo baay'ee isinitti tolu otoo hin ta'in baay'ee isin jibbisiisa. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. TikTokiin gama TV nu cabsisiisutti ga'ee jira. Gara fuulduraa TikTokiin beeknu kan kana caalus arguu dandeenya. Viidiyoo keenya kanaan immoo warreen garaa kaasaa qabdan mara keessan irraa garaan kaasaa koo'ichaan jira. Viidiyoon keenyas immoo kana lallabama. Garaa kaasaa walirraan cinne sitta kaa'ulaa sitta naqu garaa kaasaa. Manni kee mana fincaanii haa ta'u. Dogongoreen eebbatti jire. Viidiyoon malaallu kanarratti yaada xiqqoon qaba badaas guddaa miti. Ilkaan mucaa kana yoo barbaanneef naa barbaadaa jechaa jira. Gama sooshaal miidiyaalee garaa garaatiin ilkaan kun naa barbaadaa nan dhabeechaa jira. Ilkaan isaas immoo ilkaanis akka nama rakkisu beekamaadha. Nyaanni nyaadhu karaa ilkaan koo ba'aa jira jira. Qilleensi gara otoo fedha koo malee gara afaan kootti. Ilkaan isaa hin barbaannu walii gallee viidiyoo keenyas immoo akkas jechuun ilkaan kun naa barbaadaadha. Gama isaatti deemna. Manovada kabenya kundaniti baza nantoko zakarazaza kovarafu galgalani kovumangu nikani tabukitu natinina kerazif garanan ay yoina koliruke akolinani yoin pantaruke nami fantastic nanjerenjo. Ini kan to the benefit of Ethiopia and the rate dividend awlado. Ini kan itu go be manager ada and the riba de manager ada. Ani cali yeroon itti yaadu siree teette 12 kufte. Or COC kufteetu mana haraqee dhuguu deemte. Garuu tureera galaalee akka ammaas qormaatti 12 cimne maaf akka maal akka jettuuti akka kufte hin beeknu. Ilkaan isaa kanan barbaadaadheefis kanaafidha. Ilkaan isaa dhabameera barbaadaafi. Kuni dhaamsa mucaa argama mucaatiin jirtanis deeggartoonni isaas hordoftoonni mucaa kanaas ilkaan isaa barbaadaafi. Jaalallee kootiin wal dhabe jettee ilaalcha kee hin jijjiirin. Dhiibbaa namni sirraan gahaa jiru, dhiibbaa hiriyaan kee sirraan gahaa jirtu ilaaltee waan boritti qaanfattu aariif hin dalagin. Sumatu of beeka waa'ee keetis jireenya kee waan keessa kee jiru kan beeku si'iif rabbii kee qofa. Namni bifa kee ilaalee jechaan si miidhullee ati nama jabaa nama yaadaan nama mo'atu ta'i. Jaalalaaf osoo hin taane kaayyoo keetiif dursa bakka laadhu. Haasawwannachiisootidha. Viidiyoo keenya kan biraatti haa ceenu. Dooktaroonni keenya
dhibee hawwuutti jiru dhibeen akka hin banne barbaadu dooktaroota baay'eedhaan bifa komeediitiinis dhufaa jira. Dooktaroonni keenya akkas jedhu baay'ee dhibee hawwanii jiru dhibeetu badeedhaanii komachaa jiru. Amame yaa Rabbi. Maal gabaan dhukkubee sadaqanii gabaanoon bade dhukkubee sadaqanii taayifoodiin faafee garaa kaasaan faa eessatti bade mi'a. Maagaamte baddu. Garaa baqasuu barate galee bajjii baqasuun galee qotiisa qotuun mana cufu mana qorichaa cufuun neersota akka jiranitti waan hin kaffalu dhabee ari'eera. Nama tokko wallolchiistee walumatti fiddee seexanumti walitti fiddee kaatee jiibii mallee gurguraddoon akkasii taa'u utuun as taa'u anoo utuun as taa'utti tiisoo faayitti nama miti. Geemii taphadhu. Dooktaroonni egaa dhibee nutti ta'uu jiru ani garuu dooktarichi dooktara horii otoo ta'ee garmalee viidiyoo keenya goolabnee jirra. Warri nama viidiyoo kana dhumaatti ilaaltan galatoomaa isiniin jecha warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu akka hin dagannee viidiyoo kana warreen nama dhumaatti ilaaltan like godhaa. Yaadaaf qiqa qabdan immoo koomentii irra nuu kaa'aa. Hamma wala garrutti nagaatti.